Mee akkamitti galateeffatture weellisaa lalisaa akkasuma tiiktookera magaalaa keenyaa tiiktooker Kaalido Ismaa'il Kilaaster Kushaa Gosoota Jigna ነው jechuun kan beekamu akkuma beekamu asallaa duwwaa miti addunyaan naanna'aa jira. Kun immoo waan guddaadha walaa guddisnu dhugaa waan dubbachuu barbaadu yoo jiraate tokkummaan humna walaa guddisnu uummata wal guddisaa unity is power jettee jedhu kanaaf walaa guddisnu jechuun barbaada. Amma immoo itti aanuudhaanii sagantaan kun bifa kanaan hin eegne baay'ee itti dadhabneerra garuu hamma yaadnee ol ta'ee gammachuun qaba. Gammachuu kana otoo ibsatin hin darbu jechuun amma ergaatu nagaye waan ta'eef itti gaafatamaa koree walitti qabaa artist Haacaaluu Hundeessaa yaadannoo isaa waggaa 5ffaa jalqabaaf akka godina Arsiitti magaalaa Asallaatti qeerroof qarreen dargaggoonni wal ta'anii wal tumsanii tokkummaadhaan sagantaa bareedaa miidhagaa bifa adda ta'ee fi bifa dansaa ta'een akkasuma aadaa fi seenaa duudhaa Arsii qabdu karaa miidiyaatiin baay'ee kaameraamaanonni jiru tiiktokeroonni jiru hin gadhiisna addunyaatu Arsii beeka Arsii keessa ijoolleen akkanaa jiru jedhanii akka ajaa'ibsiifataniif jechuudha. Kun waan guddaadha gammachuu guddaadha. Kanaaf nama jabaa jaalatamaa walitti qabaa koree kanaa Isaaqiin garanatan affeeraa amaleedhaan asimadhaadha.